Dosa. Aha. Agar jirta? Akkam jira kun? Abeet. Maali numatu bulteo? Egaa maal goota ree akkasuma gootee lama bulta. Ay Dosa, inkoostai. Hojiin kabaja. Garuu ati abbataa taatee hojjechaa jirta moo ammaaf guyyaan hojjechaa jirta? Osoo dhaabbataa ta'e baay'ee bareedaa ture. Amma guyyaa maxxan hojjetaa. Yeroo nama dhaban na waamanii yeroo namni jiru hin dhiisu. Kan cabaa tuffate gabuu bula jedhan. Isuma guyyaatti argattu kanayyuu gaariidha jettee of amansiisuu qabda. Maaliif jennaan boor asitti namni si baraa deema. Hojii kanarratti namoonni yeroo si baraa deeman ogummaa kee guddifachaa yoo adeemte boor dhaabbata mataa kee hojii mataa kee yoo banatte namoonni asitti si baraan kun boor iddoo kee dhufanii hojii guddaa si hojjechiifatanii atis jijjiiramuu dandeessa. Eeyyee anis gara fuulduraa kanuma yaadeen obsee hojjetaa jira malee amma kanaatti na baasennaan miti. Eeyyee akkas taanaan qutannoo akka kanaatiin hojjennaan boor gaafa hojii dhuunfaa kee banattee guddachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu manuma si dhabeen asiis dubbisee darbuumaaf asiin godhe hojii deemaan jira. Jabaadha. Akkam hojiin iddoonsa? Hojiin gaariidha. Garuu gidduu kana baay'ee mabadi. Haa ta'u. Silas hojiin al tokko hin badaa, al tokko immoo hin dhufaa. Waan hundumaafuu obsanii ma eeggachuutu gaariidha. Sirriidha garuu gidduu kana osoo jiraate baay'ee bareedaa ture. Silas hojiin yeroo namni barbaadutti namaan dhufa. Akka namni barbaadettis namaaf hin argamu. Garuu gidduu kana maaltu jira? Moo maaliif jette? Gidduu kana haadha kootu dhufa. Kanaaf jedheen hojii barbaadee ture. Harmee kootu dhufa? Maal hojii dhufu nagaadha miti? Xiqqoo ishee dhukkuba. Kanaaf immoo manni yaala biyya sanatti badaan argamu waan ta'eef as dhuftee yaalamuu ishee nafu. Kanaaf jedheen hojii barbaade. Maal ta'anii dhukkubsatan? Baay'eema isaan dhukkubamu? Baay'ee illee dhukkubu garuu isa duraa caalaa akka itti cime natti himan. Akkas taanaan dirqama dhufanii yaalamuu qabu. Ati immoo kana booddee hojii argachuu dandeessa waan ta'eef yaaddeen. Maalumaafuu waan jiru na beeksisaa deema. Tole, haa ta'u.
Arme. Arme. Oh. Arme. Oh. Ol jedhii diciree nyaadhu dawaa kee liqimsi. Ol jedhi. Tole tole. Baruma jedhi. Manni dhala kun. Gaarme natti guyyaadhaan nan deema. Kun dawaan kedduma edaa jira kunas. Bishaan siifin ka'aa nyaadhuuti liqimsi. Ati nyaattee taaree dhala kun. Beekuun ani nyaachaan adeema rakkoon qabu. Kunoo kana bicha muudha. Nagaan naa ooleera. Tole nagaan ooli. Arme. 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 Oh dhala kun. Dhuftee? Dhufe. Ishoo baga dhuftee. Sitti fooyyee moo? Homaan jedhu amma. Tuman si barbaadu immoo dhufte. Maaliif? Xiqqoo nyaata na barbaachiseetu. Nyaata? Harmeen kee carraa yaalamanii fayyuu bal'aa qabu. Garuu nyaata na barbaachisa jedhanii daqiiqaa 30 gadi hin argatan ta'innaani carraa lubbuudhaan darbuu qabu. Kanaafuu soorata isaanii sirnaan kennii fi akkasumas illee daawaa isaan asii bira fayyadanii seeraan liqimsiisii harmeen kee ishee fayyuu yaadu fedhe. Toleera. Obboleessa. Maaliif na waamte? Waa rakkadheen si waame. Maal rakkatte? Harmee kootti qonna jala dhukkubee baay'ee rakkadde. Harmee kee yoo dhukkubee naan maal na gashare? Qarshii of harkaa dhabeen xiqqoo qarshii qabaatte naaf kennitaa jedhee yaade. Qarshii rasiin jedhani wabuusaa gonofaan sitti fakkaadde? Deemeesi. Harmeen kee akkam ta'an dooktarii maal siin jedhe? Dookteriin harmeen kee carraa yaalamtee fayyuu qabdii naan jedhe. Garuu osoo dawaa kana liqimsituu nyaanni ishee barbaachisee walakkaa isaatii gidduutti hin argattu taanaan carraa lubbuudhaan darbuu qabdii naan jedhe. Xiqqoo kanumatu na yaaddessa.
Iddoos. Iddoos. Eenyudha? Ana rabbirraadha. Isinitti fooyya'eera. Akkam jirtu? Naguma. Akkami? Ol jedhame. Akkam herme iddoo isaa isinitti fooyya'eera? Mana wayyaa. Amma isinii wayya miti? Maali qofaatti isin dhiisee sadeemere iddoo isaan? Nyaata naa barbaadu ba'ee mamma. Maalan immoo nyaata isinii fidee dhufeen ture miti fayyaa jarjaree deeme. Maaliif rakkatte ammati? Turaa kaasnii kennan. Fayyuma rakkattee ilma Waaqayyo si haa eebbisu siif haa kennu. Waaqayyo si haa eebbisu. Nyaadhaa akka qabaa. Nyaachaan jira nyaadhate. Afaan sin kaawwanu? Nyaadhaa akkasin? Jedhi jedhama. Nagaa jedhi. Maaliif hin nyaattan? Harka keessan ni qaddaa. Tole garaa lakkoo si haa eebbisu. Arme. Rabbirra. Baga nagaan dhuftu. Akkamidha? Naguma. Jirra kun. Arme. Dhufte. Akkam taate? Manatti fooyyeera kunoo taa'aa hin jiran. Daabboo tokko fideera mee qaba. Kottu. Maal? Nyaadheera. Nyaadheera. Eessaa fiddee? Kunoo Waaqayyo isaa eebbisu Rabbirraan naa fidee nyaachisee. Kanaan qaba. Rabbirra guddaa galatoomne. Homaa miti. Garuu naa bilbiluu qabda ture. Ganama bilbila kee cufaa ture. Yaalee dadhabeen deemeen. Eeyyee ganama bilbila cufee mana kaa'een ofii kommoo bakkeetti hojii hojjechaan ture. Kanaaf sii ba'uu didee ta'uu danda'a. Kanaaf naa ba'uu didee ta'uu danda'a. Ati garuu guddaa galatoomne. Rakkoon qabu kun waan guddaa miti. Sumatti dheengadde natti himtee yaadadheen dubbisumaaf waa harkatti qabadhee dhufe malee kun waan guddaas miti. Kun naaf waan guddaadha bar. Naaf jiraadhu dhugaa. Tole rakkoon qabu amma xiqqoo jarjaraan jira. Guyyaa biraa deebeen isaan dubbisa. Taateere. Eeyyee xiqqoo ma jarjaraan jira hojiin qaba. Tole. Iddoo isaa. Isin geggeessa. Naa bilbila. Isin geessa. Arme miila keessii dhiquu rafta? Maaliif? Guyyaa dhiqadheera. Nagaa akkasumatti irra. Akkam immoo amma fayyaan kee? Amma natti fooyya'aa jira. Maan jedhu. Kastanaan bareedaadha. Rafi kasammoo rafna kaaru. Iddoos akkam yaalli fayyaa harmee kee?
sadeen gaddaarra isa kaleessaarra fooyyee qabu moo akkamidha? Baay'ee fooyyee qabdi malee. Jijjiiramni sirriitti jira. Garuu akka isheen daawwaa ishee kana fixxee mana yaalaatti deebitutti waan ani ittiin tursu hin beeku. Homaa miti. Yaaddee rakkoo jiru hundumaa waliin taanee furuu dandeenya. Qarshii ishee kana qofaatu harka jira. Wanta jiru hundumaa ammoo walii bilbilaa deema. Ammaaf kana qabadha. Guddaa galatoon oolmaa kee kan maal godhe akkan si deebisu hin beeku. Naaf jiraadha. Kun waan guddaa miti. Ammoo humna koo wanta hin danda'u maraan si bukkeen jira. Bakka rakkoon si mudate hundumaatti naaf bilbili. Jabaadha. Maal narme maal hojjetaa jirtati? Ittoo hojjechaa jira arbaku. Ittoo anni hojjedhu arme maaltu si dhamaa si turu kubsattu? Mana wayyeera maan yoon ciisis dabaluma dhukkubaa malee waa tokko bu'aan qaba. Ay. Kaya mana wayyeera. Kanuma hojjechuun kee gaariidha kaa. Maa rakkoon hin jiru. Erga akkas ta'ee bakkee bahee nufa. Ammee dhaqimee dura bishaan tokko bakkee kana naa fidi. Ka'e. Wayyaa? Tol. Eegaan kana jaalaa si faana deemuu hin danda'u. Harmeen qofaadha waan ta'eef gara manaatti hin deebi'a. Tole galuu dandeessa. Garuu yoo midha guyyaan gara mana yaalaatti deebi'u isaan. Har'a galgala dawaa isheen xumurti. Boor garuu deebiseen geessa. Tole akkas taanaan baay'ee bareeda. Amma fooyyee qabu mitiire. Amammaa isheetu manatti ittoon hojjeta malee. Waaw dhugaa Eeyyeen isa dhugaa. akkas taanaan baay'ee bareeda. Yeroo geessitu naaf bilbili. Haa ta'u siin bilbila rakkoo hin qabu. Tole naa bilbili. Oolmaa gaarii. Ayyee. Ayyee. Akkami harmeen kee galanii moo asuma jiru? Eeyyeen harmeen koo galtee jirti. Ani garuu baay'een si galateeffadha. Maal jechuudha? Sababni maal si godheef immoo na galateeffatta? Dhugaa dubbachuudhaaf taanaa osoo itti na gargaartee harmee koo hin wal'aanne ta'e
harmeen koo carraa lubbuudhaan jiraachuu hin qabdu ture. Kanaafuu waaqa gaditti guddaan si galateeffadha. Eddoosa kun amma kanaatti akkati na galateeffattu sin godhu. Oolmaan ansiif oole kun waan guddaa sitti hin fakkaatin. Ani bar dirqama narra jiruun ba'e. Wal gargaaruun immoo aadaa keenya. Kanaafidha malee waan guddaa miti. Homaan dhiphatiin.